Ashamaa harka fuunee akkam jirtu maatiiwwan yuutuubii koo hundi bakka jirtaniin nageenyi rabbii isin haa ga'u jechaa annagaa kootii bakka jiraattan. Kanatti aansuudhaan immoo yuutuubii koo kana sabiskiraayib ammaan booda yeroo ammaa kanarraa yuutuubarratti dandeettii qabuun uummata koo tajaajiluudha waan barbaaduuf hundi keessan yuutuuba koo akka sabiskiraayib naa gootan hiriyootaan maatiiwwan keessan biraan akka naa geettan barbaada gama yuutuubiidhaatiin. Waan ajaa'ibaa waan barumsa nama barsiisu waan bashannansiisoo waan hunda qabadhee waan dhufuuf gama yuutuubii kanaan seentanii akka na cina dhaabbattanii sabiskiraayib kooppi liinkii fi hiriyoota keessan bira kana gootan sheer akka gootan barbaada. Yuutuubii kana gaafa bira geettanii koomentii barreessatan immoo immoojii akkan kenne isin gaafadha. Immoojii gosa kamiyyuu hin kaayinaa koomentii qofa barreessaa malee jabaadhu nuu jabaadhu jechuu qabdan malee immoojii akkan kenne isin gaafadha. Isumaanis baay'ee isin galateeffadha. Uummata koo qaalii, uummata koo ajaa'ibaa, uummata koo warqii isin hundi keessanuyyuu uummata ajaa'ibaati. Tokkoffaadha namni lamaffaan hin jiru isin hundi tokkoffaadha. Nagaa naa ta'a, nagaa naa jiraadha. Yuutuubii koo kana sabiskiraayib naa godhaa. Yeroo dhiyoo keessatti hanga kun uummanni Oromoo miiliyoonni ammoo ana ammoo miiliyoona akkana galchuu abdii qabaa. Naa jiraadhaa galatoomaa. Thank you.